Soo kanaaf ilmaan Oromoo dhagaa wanni kun guutuun biyyi kun sadarkaa kana ittiin geetti hadha wareegamni qaqqaaliin itti kafalamee as ga'e. Hadha kara deemtuun namoonni biyya kana irratti lala nuti hadha dhiiga ilmaan Oromoodhaa jige wanni namicha jawaar jennu kan lafaan buufanneen maali? An akka namatti osoo hadha bakka heeraa seeraa jiraadhe guyyaa boruullee guyyaan tokko ni dhufa bara. Jawaar Maamman lubbuu ilmaan Oromoo 87 waa ta'e bara. Maqaa isaaniitiin dhumatte Jawaar Mahammad mana murtii dhiyaachuu kan gumaa ilmaan Oromoo kafaluu qaba. Taphaami lubbuun namaa taphaami. Taqeerroo 5,000 mee gartee nama hedduu itti gaafatama. Ni lafa seetanii barraa gaafatama. Namni hedduun warri gaafas baloo jedhe nu baloo hin jenne gaafas illee wanna jala deemtan ni beektan innoo jedhe. Maaliif rabbii kiyya dura boru dhaabbadha kaa. Guyyaan qooda waansa irra dalagame ilma namaa qawwee harkaan qabne kan leenji'in heerri rabbiillee akkasii bara. Kana maallee seerri namaallee heerri namaallee ka rabbiillee rabbiin nama tokko ka tireeningii waraanaan fudhatiin ka waraanaan ta'iin lubbuu du'uu haqan godhan namni ajjeese akka nama ani uume guutuu fixee jedhe kaali qussamaa waa tun argu. Namtichi waraana ta'ee gabbaa'e abba filatee dhaqee lubbuu isaatii namuun gaafatamu. Namtichi reenjarii uffatee leenji'ee qawwee fuudhe akka fedhanii yoo ajjeesan abbatu dhaqe heer namatti illee karabbitti illee gaafatamu. Nama qawwee harkaan qabne sibiiliyaan nama deema akkas godhaa jedhee miti namni deemaa sanit deeggare waan san jaalate guyyaa qiyaamaa jawaaruun fa'uudhiin qixa dhaabbatee koorti rabbi dhaabbachuu deemtan. Nama biratti illee akkasii bara. Namni yakka dalage warri qayi shibbirii asiin dura illee isin himee jira. Ameerikaa keessatti namni qabame beektanii qayi shibbir ka dargii ka dabre ila kororaadoo waggaa 4 akkasina fakkaata. Nama wayii ka qayi shibbirii keessa dalagaa jedhan. Namni biraa isaa suuqa waa bitatee gabba'u argee baluu ani baluu miti lakkee maqaa biriin galmaa'eera ka Ameerikaa sittiina ta'ee jira. Yeroo san poolis Ameerikaatti waaman. Maal jennaan namni kun nama yeroo qayi shibbir jedhan san nama fixan keessaa qooda qabu jedhanii. Ameerikaa yeroo san fuutee jeela keetti yeroo qoratan maqaan isaa dhugaa isaa jechuudha. Maaliif addunyaan heera tumattee jirti waa'ee kana gubbatti. Namni lubbuu ilma namaa nama qawwee qabu dura dhaabee ficcisiise. Uummata nagaa dheessaa jetteeni akkaataa namni sun waan san jalaa itti bahu goota malee nama qawwee harkaan qabne dura dhaabsiftee ficcisiifte sitti gaafatama jechuudha. Tarabbi ammoo tun tanamaa namni yoo danda'e si gaafata karaa rabbiititti namni gartee lubbuu ilma namaa ficcisiise irraa itti gaafatan. Soo kanaaf akkasii adda warri rabbiin isaan salphisu shaabi'a TPLF faandoo walii galte warri tokko isin hin jenneemi ammallee rabbi sii salphisee jeneraalonni TPLF gabbaaftee saaxiltee waa itti waliin galame guutuun gabbame irratti haasamaa jira jechuudha isinii galee. Maaltu deemu Mariam maa'ii maaltu itti aana warri kun gartee kaa bayee saaxilame jawweellee wanni jaratu natti aana jedhee dhaqee bar aanaan kiyyaa firri kiyyaa jaalalleen kiyyaa warri an irraa dhaadhe dhiigni kiyyaa nafxanyoota hin jenne jawaannu akkasii bar. Liddatuu ayyaalootiin hin jedhe bar. Maaliif jarri walii galanii jarri gara hangoo dhufanii Jawaar amma nama dallaala lafa Oromiyaadhaa saamsoo jechuun akka inni itti sammuu itti lafa kaatee biyya tana diiguutti ka'e. Garuu qabaa rabbii guyyaa nama qabduun beekanii ni nyaannaaf uummata kanas buqqifnee ilmaan sabaa ilmaan biyya tanaa kaafnee nama bira alaafinnee nyaachifne osoo nyaatamuu illee ni jirti. Azala keenya guyyaan beennu marti keenya. Kunneen obbo Jawaarii dhaamu ammallee. Namni ilmi namaa nama hayyu beeka jechuun kalee ani eessara hadha eessa jira kalee maal dalagaa ture hadha maal dalagaa jira garam deemaa jira dhaabbatee of laala dura wanni fiduun jiru bara Jawaar osoo dhiisanii jalaa gorani naa qabadhaa jechatii tana gaafa namni tokko Jawaariin maqaan dhooni maqaa dhayaan namni Itoophiyaa tana laaqee sadarkaa kanaan ga'e namticha kana nam tokko keessaayyuu ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo qarallee gajjigeef ammaachillee gajjiguu fadhallee gajjigaa jiru. Naa qabadhaa jecha Mustafaan isiniin jedhe tana. Namoonni kuuwwan baraga danda'an dhiibanii biraa galani. Warri isa waliin ori'an laalanii eega muummichi ministeeraa filame keessaayyuu duuba dacha'anii laalan yoo isiin toltanii dhufnaa hammaattu lakki abbaa kiyyaa namni hadha biyya harkaa qabu Oromoo ibara wallaalaan Oromoo illee uf nyaachuu yoo fiige hayyuun Oromoo namni 10 yoo walii gale hin dandeenyu ka jedhu murteesse diinni hambaa akkasii bara. Yoo tamma nafxanyoota bira dhaatte TPLF bira dhaatte shaabiyaa bira dhaatte eenyu 4 kiiloo jira Oromoo hagam namni gamii hagas ebalu maallaa kanam wanni isaan
akka harree dhoqqee buutee dhoqqee keessa ba'uu dadhabdee keetti. Kantiibaan eenyu Adaanechi eenyu Oromoo. Ajajaan waraanaa waliigalaa eenyu Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaat eenyu Oromoo. Humni qilleensaa eenyu Yilmaa Mardaasaat eenyu Oromoo. Akkana lakkoofteeti sabaa sablammoonni waliin jiranii waan hin dandeenye dhiibnu jedhee biraa galee amti. Garaan gubatee akkasumatti garaachi quunca'ee jechaatu jiraatan malee akka lamuu Oromoo achiin baafne argan. Dayyuusa wacuu kana gartee gamaa gamas bahee Oromoon akkana taatee wacuu kana ni beekan. Maaliif Oromoo jagnummaa Oromoo hayyummaa Oromoo beekan. Lola kamuu Itoophiyaa keessatti lolli Oromoon keessa hin jirre tokkollee hin milkoofne. Lolli Oromoon keessa jiru tokkollee hin injifatamne. Nama shanaa ta'u. Nama dhibbooliin Oromoo yoo dhotte nama dhibbooliin kanutti aanu sabaa sablammoota kennaa rabbiiti kun. Guddina qofaa miti galabaa nama guddaa keessa uummata guddaa keessa galaba irra caala. Ka bu'aa hin qabne caalar. Sabni xiqqaan kun wanni inni nama hinjifatee yeroo cufaa nama gabroonfatee irraanuu wal dhagaanu saba xiqqa jedha hin beeka. Wal qabata abboon lakki gosa guddoon nu dura jira. Akka nama gartee leenca deemu. Nama tokko yoo waraabessan nu dura jiratteen saree yookaan jaldeessa maal jetteen akkasii dhagaa fudhaa abboo mukoo fudhaa isin marti yoo inni gartee jedha malee namni sodaatu leenca jira yoo jedhanoo nama leenca qofa dura abbaa gartee leenca jira yaa abboo nu nyaachisee leenci deemnu lakkee wal morma uummanni as dhaabbatee gartee yookaan martu waan leenca san ofirraa dhoorguun fudhatee deemu. Sabni xiqqaan akkas akka nama leenci of dura jiru waan godhuu hin dandeenye guddaa tokkotti qophaa'etti deemee yeroo cufaa namarraa aanee nama gabroonfataa jechuudha. Sabni guddaanoo nuti Oromoon akka Oromoo kana uummata guddaa kan wartee akkanaa namni tokko qophaa'ee abboo akkam ta'an akkana godhe waliin dhaga'u. Maaliif qashina galabaa keessa jiru kanatu iyyaa galabaan kun walii galaa galabaa kana jala bahee kasaara yeroo maraa uummanni guddaan. Tokkuma keessa uummata guddaa keessa ol bahee afa collee wayii ol bahee dura deemaa bees kanuma fuudhee qeettiin lixa. Diinni isa kana laalee bitataa qabataa. Kanaan gartee akkana godhe mala baasee isa waa afaanii farshoo fi barsiisee waan adda addaa godhaa kun fuudhee galabaa ol jala haree lixaani. Gaaf kan uummanni kun mataa qabatee bu'a mataa keessa qo'anii gaaf kan afaan kee dubbatiin aadaa kan kee amantii kan kee lafa isaa oorruu isaa dubartii isaa irraa guuratanii waan hundaa inni gartee isatu lafa namaa qotaa jechuudha. Afrikaa tana guutuu akkas godhan. Burkina Faasoo nadha inni bar marxifatee Ibrahim sa'a 24 dalagee akkasii bar haga addunyaa alaa itti kadhatee bar hadha warri isa eegu bar uummanni isaa bar qajeelee dhagahuu fi dadhabee bar. Waliigaluu dadhabanii yeroo maraa yoo kun bahe kaan mataa irraa buqqisan isaan turellee bara ibidda kam akka isaatti ajjeestee bara uummanummaan isaanii akka Oromoo kana ilaalu uummanni guddaa. Faransaayii keessa jirtu jala bahanii Faransaayif jecha hayyuu fi fixan namni meeqa ajjeefame. Kan isaan duraa bara nama waggaa 33 kun waggaa 34 qabate. Eenyu ajjeese? Kan isaaniitti ibsaniiti Ibrahim namni meeqa marraa 20 ho'i nama inni itti aanu kan mootummaa isaa dura ajjeese bara. Nama inni amanu ijoolleen waliin guddate mataa dha'ee lafa buuse. Hordiyaa kan inni natti aana jedhee anallee biyyallee tiksa jedhetu mataa dha'ee itti bitanii. Ibrahim Tooroo akkas godhan. Doolara miiliyoona 5 kennanii fi ajjeesiyanii. Ijoollee tan ta'isatti aanu. Alaa dhufee namni si ajjeesu waasii godhu hin jiru. Alaa dhufee namni si dur dhaabbatu tokko illee hin jiru. Namni saba san cabsu seenaalee dhaqaa baradhaa tokko illee hin jiru. Saddam Hussein nu galaaf jeneraalota isaati. Uummata Iraaq jechuudha. Horii fudhatanii kan meeshaa inni qabu ofirraa dhoorguu danda'u. Waraanni Ameerikaa Baagdaad seenu uf jalaan uf keessa gasseefnee uummanni keenya ni jira harkaan qaqqabnaa jedhanii jarri qaata waa hunda fixattee xumuranii xiyyaarri qophaa'ee fonno godhanii yeroo Baagdaadii waraanni gasseene jeneraalonni qaata xiyyaara kortee kun taanka horee magaalaa keessaa yaadu. Yeroo inni jarana jedhu womaan jiran bakka hundaan seenan jeneraalonni inni kaate guutuun gante maal godhe fiigee qilee seenee jechuudha boolla. Boolla keessaallee kadhaqee isa fuusisee uummata isaati jechuudha. Hadha boo'u jira uummanni Iraaqi. Osoo jechaa jira gartee. Gadaafi namni akkas godhee isa buqqise uummanni kalee waggaa irraa baajata waa waggaa ittiin jiraatu baadiyyaa dhufanii gaala fe'atee namni dhufee gartee waan waggaa fudhatee dhitu ka namni fuudhu doolarri 50,000 kennamuuf. Baay'inaa keessa namni intala fuudhu deemu manni ijaarame waa hundi godhameefi makiinaan bitameefi makiinaa paarsentii 50 danda'a. Wanni hundi godhamee doolarri 50,000 kennameefi fuudha. Eegas mindaa dalagee maal jedhee elektiriikni bishaan wanni hundi firii. Gaazii.
Namtichi rakkoo biraallee haa qabaatu uummata isaanii sadarkaa san waan addunyaa keessa namni dalagne godhaa uummata isaaniitti dha'ee salphisanii boolla keessaa fuudhanii cafaqanii ajjeesan namtichi. Adda Liibiyaan akkamitti jirti? Soomaaleen namni gartee Hussein Ziyaad Barree osoo inni kadhatu lakkaa wal nyaattanii wal balleesse namuu biyyan taatanii jedhuun ajjeesse. Een Soomaalee. Umar al-Bashir namni buuse uummata Suudaan. Adda waan isaa itti jiran laal. Uummatee uummanni daaraa wal godhee jeneraalonni kalee aangoo qabachuuf sachii buqqiste. Adda daaraa wal gooteeti biyyi diigamee ilmi namaa akkasii sareen isa nyaatteetiin dhukkaa'e jechuudha. Keeniyaan tummaa nagaa ta'etti beektan sodaattu jedhaan namni Daani'eel Araaf moo'itu Mangistuu Hayilemaariyaam waa dubbatanii afaan keessa ol dhaban daangaa irratti. Mangistuu Hayilemaariyaam gurra nyaami taan asii xiyyaara kaase miigi. Du'een nu gadedhee kaase gartee foorsiin keenyaallee maal jedheen? Weewee Mujinga waraana jeneraalotaan jedha bara. Angaliyaa Itoophiyaa laalaa Itoophiyaa. Angaliyaa Suudaan Suudaaniin laalaa. Angaliyaa Somaalee laalaa jedheen. Waacha siyaasaa dhiisaa. Kula ugaalii nyaata ugaalii laalaa salaamaa jedheen. Abbaan fedhe waan fedhaa cululli keessaa wanni galannuun hin jiru. Maal jedhan afaan Kiswaahiliiti? Weewee Mujinga jazbaa jedheen laalaa dura afaan Kiswaahiliiti hin jedha. Wewe waacha si ilaal nama laa akkatti dubbatu. Wewe Angaliyaa Itoophiyaa, wewe Angaliyaa Suudaan, wewe Angaliyaa Somaalee, waacha siyaasaa, kula ugaalii, laalaa salaamaa jedheen. Biyyoota ollaa kana kan lolaa jirtu. Dargii wayyaanee wal oofaa jiran. Al-Bashir Faati warra kibbaa Suudaanii warra Joongiraan gene wal oofaa jiraniin. Somaalee asii foolii wal fixu jirtiin. Laalaa jedheen gartee. Biyya ofii gubdee ofii dhumattee waraanni nagaan qabu, uummanni nagaan qabu, biyyi nagaan qabdu. Isaa inni waa'ee siyaasa kana galaa keessa. Ugaalii keessa nyaadhaan nagaan ofirraa jiraadhaa mana kee nagaan haa jiraatu homaanuu keessaan galannu. Waggaa 27 akkas bulche. Osoo inni akkas gochoo baatee bala gaafa sedhee yeroo Mangistuu Hayilemaariyaam xiyyaara kaase adda Keeniyaallee akkuma keenya nagaan qabdu silaadha seera. Kanaaf Oromoonni kana mara siidhaan dhuunmaali. Yeroo waan takka goota nagaa laal. Rabbillee kan inni waliin dhaabbatu nama nagaa faarsa. Osoo balaan jirtu bara osoo rakkoon jiru. Maaliif shari'aan Islaamaa keessa uummanni Musliimaa jiran sobii araarsi jedha malee sobii wal lolchiisuun jedhu. Maaliif lolli balaa? Uummanni Musliimaa ni beektan. Hattaa diinii irratti bara. Lolan kadhatinaa jedhan. Nabi Rabbi Salaatu Wassalaam lolan kadhatinaa. Yoo lolli isin dhufin dheessinaa jedhan namni lola irraa dheessu irra jahannam. Garuu lola uumuu kadhachoo ajjeesii fedhe ta'uu gida la'uu buqqisiin jedhin. Mootummaa yoo kaaste irraa mujriima si dhufaa jedhan garte. Mootummaan kan biyya feete ilaal. Mi'a Ameerikaa ilaal. Adda Joo Biden Tiraamp maal gochuu jira Ameerikaa? Kaa dhuuf ka isa achi dhufuun duwwaa balleessaa ka tokkollee biyya takkatti illee waa tolchuu hin jiru jechuudha. Uummata Filisxeemiif gaafa gartee kanaan dura jiru uummanni boo'aa ture. Adda kun ka dhufe ka uummata Filisxeemii daaraa godhee numaa lafayyuu buqqisee balleessee ilma namaa daaraa godhee gartee sadarkaa adda kun osoo darabiyaa qabadhaa biyyoota arabaa guutuu qabadhee deemaa jiru dhufe jechuudha. It is same. Kanaaf ilmaan Oromoo na uffolchaa wanni waa as gubbaa olii iyyinuun maali? Na dhagaa. Tokkoffaa numarti amantii qabnaami. Ani waan na dhibe nama musliimaa an musliima jedhu. Adda bar namni du'aa jira du'aa jira. Rakkoon jirti ni jirti. Yoomillee haga qiyaamaati asitti. Rakkoo yeroo an fakkeenya Saudi Arabiyaan biyya Islaamaatiin musliimaa fakkeenya. Olumaayin ala jirti hidhaa jirti. Mee Saudi Arabiyaa keessatti dhiiraa gabbayee ilmi kanaam namtichi amma Saudii bulchaa jiru kun haadha moo haadha hidhaa dhaabbataa nama hedduun maatii sama dhaabbataa jiran. Maatiin nugusaa. Maaliif gurbaa dhiisonni kun shari'aan Islaamaa ni dhoorkiti Rabbi nu dallanaa jedhee warra dhaabbatee hidhaa kaaya. Sheekolee yoo waan inni jette heera Rabbiitii miti. Keettu taayoon jedhinni hidhamti. Makkatul Mukarramaa bakki kabajamtuun sun namni kiristaanaa amantii biraa qabu seenu inni seensisuun banii luuxii seensee geessee garte. Namni tokko dura dhaabbate sadarkaa kana bara amma lubbuun namaa baduu yaa barsaniiru. Bakka sirbaa daansii waa mara itti bane. Olumaayin gabbaatiin dubbattu adda lubbuudha. Namni qaffannifama hidhama. Ijoolleen ashiisha waliin qabamte asirraa dhatte teenniin taadha guyyaa irraa seefii morma dhaabanii irraa ciran kun tabiyyoota biriidha hashiisha dalaggee bara. Namni hashiisha waan haraamaa dalagee ajjeefamu jedhu shari'aa Islaamaa kee jira. Kaati harkaan murama. Hunduu
Rabbiin keenya gartee nabi rabbi ala salaatu wassalaam hadiisaaf quraanaan nuu kaa'ee jira. Sanii bulaa jira. Mirga ilma namaa waan namni hin dalanne quraana hadiisni ittiin jirre keessatti dalagaa jira. Dubbattee garanaa iyyitu maaliif? Mootummaan biyya feete keessatti akka fedhii uummanni itti fedhuuf akka rabbi itti biyya bulchaa jedhetti yookaan uummanni fedhu bulchu addunyaa tana gubbaan jiru hin dhufulle.